daawwattoota fi hordoftoota reedii Aadamtuu akkam nagaa keessanii har'a kan inni dubbachuudhaaf deemu waa'ee Jaafar Abdallaati. Jaafar Abdallaa nama jireenyi isaa biyya Paaris ta'edha yookaan immoo biyya Awurooppaa keessa jiraatudha. Oromoodha akkasumas immoo nama qabsoo Oromoo tana keessatti duula sooshaal miidiyaatiin Habashaa irratti duuluudhaan beekamtii qabudha. Sana qofa osoo hin taane nama qoosa Facebook kanarratti fi sooshaal miidiyaa adda addaa hedduu nama bohaarsuu fi qoosan isaa hedduu namatti toludha. Har'a garuu wanti isarratti mul'ate jedhamee yookaan haasa'amaa jiru baay'ee waan gaddisiisaa ta'us haa ta'uuti haasoyni haasa'amaa ture akkana. Hordoftoota koo wanti hubatamuu qabu tokko namni tokko dhugaa fi dharasaa adda baasuudhaaf akkamitti hubatamuu danda'a kan jedhu ilaalamuu danda'a. Namni tokko ani fakkeenyaaf mataan kiyya waan tokko isin yoo jedhe wanti ani isin jedhe sun dhugaa yookaan dhara ta'uu danda'a. Dhugaa ta'uu akkamitti bartu, dhara ta'uu akkamitti bartu? Dhugaa ta'uu nama itti dhiyaatu yookaan immoo nama isa beeku yoo gaafatan adda baafachuu hin danda'amu. Haa ta'uti Jaafar Abdallaa har'a ganama akkuma isin argitanitti sooshaal miidiyaa Facebook gubbaratti bahee Corona vaayirasiin qabamuusaa erga himatee imimmaan lolaasaa namoonni hedduu maraarfatee cinqamaa ture. Akkasumas immoo Oromoonni hedduu baay'ee dhiphina irra kan ture suuraa isaa gamaa gamana Facebook irra oofaa jiran. Maarree dubbiin akka jedhame san natti hin fakkaatu. Akkamitti hubatte naan jechuun keessanis hin oolu. Saahiba isaa yookaan obboleessa isaa Obsa Alii kan jedhamu magaalaa Paaris keessa kan jiraatu Awurooppaa san yookaan hiriyaa isaa kan ta'e kan biyya takka keessa jiraatan magaalaa garaagaraa jiran garuu biyya takka keessa jiraatan Jaafar Abdallaa vaayirasii kanarraa bilisa ta'uusaa nuuf hime. Akkaataan inni itti bilisa ta'uu danda'e keessaa tokko nuun jedhee magaalattii inni keessa jiraatu yookaan godina Jaafar Abdallaa keessa jiraatu keessa vaayirasii wayiitu hangaarraa akka hin galin hubannoo nuuf kaa'ee jira. Haa ta'u amma akkam ta'uu danda'a? Dhugaadha namni tokko qabamuus danda'a qabamuu dhabuus danda'a. Garuu mee yaa uummata keenya qoosaan akkanaa gummaa barbaachisa. Sooshaal miidiyaa irratti namni piraankii akkanaan hojjeta. Piraankii fakkeenyaaf Jaafar wanti inni beekamuun waanuma hin jirre wayii walitti fidee shoror keessaa miidiyaa yeroo hedduu fakkeenyaaf gaafa mucattii Saamrii san Facebook kan hunda shoror keessu ture jaartii xiyyaa ilma kiyya garaa qabdi maalii garaa qabdi jechuun ture. Jaartii bultii namaa diiguu ture jechuudha. Uummanni dhugaa itti fakkaate shoror kaa ture. Inni akkas osoo hin taane atteenshiin barbaada. Atteenshiin yookaan beekamtii akkasumatti beekamtiis argatee jira. Waa'ee isii san irratti yuutuubara ta'ee jira yuutuub irratti. Duuba nama atteenshiin barbaadu tokko yoo inni Facebook irratti bahee agarsiisan jedhu hagam amantan. Mee gaaffiin isin gaafadha. Corona vaayirasiin qabamtee eenyutu akka mana teessu si fayyama? Bara namni Corona vaayirasiin qabame iddoo itti turu qaba. Iddoo kophaa turu qaba. Yaa uummata keenya rifachuudhaan qabdanii dhuguma isa rabbi isarraa eegu ofitti farriseeti jira. Rabbi irraa haa eegu jechuudha. Dhibeen kan ittiin qoosanii miti. Dhibeen tasumallee ittiin qoosu miti kun ittiin waa takka dubbatanii miti. Fakkeenya fudhadhaa. Ani guyyaa 4 manaan baane amma sodarraa. Mootummaanis ni dhorke. Rifeensa kiyyaa hin sirreeffanne laala rifeensa areenni akkana jirudha. Because jireenya wajjin deemuu qabda bakka manaa gadi bahuu hin dandeenye. Rifeensa miti doonni meeratti qilleensii gadi hin bahu. Eessaan deemu? Eessaan deemu? Sodaadha jechuudha. Bakka addunyaan erga sodaatte ani maal waan ta'eef itti deemu. Duuba dhibee addunyaan sodaatte kana akkamitti itti qoosan vaayirasii irraa argame yaani liivii nama 1,200 laaluuf jecha akkamitti ofitti farrisan. Gaariidha waan akkanaaf uummata shororkeessuun gaariidha. Namni sirriidha itti badaa taatu iyyuu si jaalladha. Amma qabataa kiyyaatti dhugaadha fakkaatee rifadheen ture hedduu sin jaalladha maaliif? Ilma Oromoo kamiyyuu jaalladha. Namni namarraa erga dhalatte na biratti namuma waan ta'eef ni jaalladha. Ni fedha nama kamuu. Faallaa kiyya soosoo deemte sin jaalladha. Keeyri irratti jechuudha. Keeyri irratti sharri irratti namni wal jaallatu hin jiru. Badaa kee arguun fedhu diina kiyyaa yoo taate badaa kee arguun fedhu. So waan akkanaa kanaan biyya shororkeessinaa Jaafar Abdallaa walumaa galatti beekamtii akkanaa
biyyatti shororkeessuuf yuutuubaraa fi feesbuukara ta'uudhaaf waan akkana isiniin jedhe waan ta'eef warroonni isa jaalatanii fi akkaanaatti isa dinqisiifattan tasgabbaa isiniin jedha. Qabamuu dhabuun isaa sure 100% hiriyaa isaatirraa argine yoo barbaadan poostii isaa isinii kaa'uu danda'a. Kanaaf Jaafar uummata Oromoo yookaan addunyaa Itoophiyaawii guutuu dhiifama gaafatu qabdaa nama rifannoo keessa galchite ajandaa nama hedduufis taate akkuma ajandaa taatetti jechuudha. Baay'isawee biyya wannoo san keessa hin baay'atu Paarisiin hin baay'atu jechuudha. Biyya Paaris keessatti hin baay'atu. Awurooppaa kana Itaaliyaanii baay'ata malee Awurooppaa keessa Xaaliyaaniif Jarmaniin baay'ata malee Paarisiin hedduu hin jiru jechuudha. Yookaan immoo biyya Ispeen wannoo keessa biyya inni magaalaa inni keessa jiru san baay'isawee maqaa hin beeku. Hedduu salphaadha jechuudha. Ati kanaafuu muudii nurratti qabatteetti jirta. Muudii ati nurratti qabatteessa. Hiriyaan kee ifa nuuf baasee jira. Namni hanga ammaatti amanuu hin dandeenye hiriyaa kee sana piliis yoo dandeette uummata Oromoo fi Itoophiyaa deemteetiniin dhibee sanirraa bilisa ta'uu kee yookaan yoo dhuguma taate mootu garuu kanuma keetu caala kan hiriyaa keetiin caalu hiriyaan kee hin qabu jedhee shuuritti uummata amansiiseera. Ati gaafsimatu waan ta'e beeka waan ta'eef nama dhibichis qabee fakkaattuu rifeensa qofa haaddattee dhibeen rifeensa namarraa naadu. So ibsa bal'aa sirraa barbaadna obboleessa keenya. Qoosan akkanaa sin taa'afu. Qoosa akkanaatiin uummanni nama meeqa galaafatamaa fakkeenya isinii fudha. Itoophiyaa keessatti dawaa hedduun jira maali jedhanii loomii qarshii 30 kiiloon qarshii 100 galchan. Qarshii 200 jechuun biyya soorii. Kiiloo qarshii 200 galchan loomii. Loomii harkatti dibatan jechuudha. Dawaadhaa jedhan. Dawaa osoo hin taane vaayirasii namarratti ajjeesti. Odeeffannoo sobaa arganitan dhiisa. Namoonni liibii feesbuukii irra baatanii dawaan karoona argame, dawaan akkana argame, dawaan argame wayitu hin jiru hin sobina. Uummata shororkeessina. Biyyoonni fakkeenyaaf akka Jaapaanii fi Ameerikaa dawaa argachuudhaaf yaalii namarratti adeemsaa jiran malee dawaan argame tokkos hin jiru. Of eegaa uummata keenya. Baay'ee rakkisaadha. Deebichi baay'ee rakkisaa irraa of eeguun. Carraan ati dhibeetti ofirraa eeguu dandeessu yoo kophaa kee mana jiraatte qofa namni ati hojii jiraattu ala bahee jennaan of eeggannoo isaan ulfaata. Namni of tiisuu hin danda'u. Mee amma fakkeenya harkatti waanti godhannaa afaanitti kana godhannaa dhuguma guyyaa guutuu akkasii godhattee of eeguu hin dandeessaa. Bartasa waanti masaniin akka tasaa si ho'iqee akkana fa'aa godhatta qaama kee akkana si ho'isee yookaan fa'aa tasuma sitti ho'ee akkana godhatta. Mana fincaanii fayyadamta. Gisee mana fincaanii fayyadamtu kana ofirraa baasta. Yeroo ofirraa baastu laastikii qabdeetti miisuma qabdee baasta qaba irratti jira taa'ee kana. Bar eeguun ni ulfaata. Rabbummaan nu eegu malee dhugaa dubbanne. Kana eeguun hedduu ulfaataadha wallaahi vaayirasii kana. Ani garuu kiyyaan yoo mana akkanatti mana taa'ee rabbi wajji of eege malee gwaanti fi afaanitti qaba godhadhee kanarra deemee baay'ee nama amansiisu. Amantii irraa qabu. Rabbumatti tawakkil Allah rabbi qofatti bakka buufadhee isumti naa eegu innumti naa eegu yoon jedhe malee dhibeen baay'ee sodaachisaadha. Garuu jabaa qaxiniin of eega hadaraa keessa. Itoophiyaanis baay'isawee biyyoota 50 xiyyaarri uguramee jira jedhanii isirraa uguranii fi Itoophiyaarratti uguree adda namuun baafne mootummaan haa ta'u. Duras dhibee kana kan ni barbaadnaa dhibee kun nu barbaachisaa jedhe mootummaan biyya keenyatti. Maaliif uummanni biyya biraa dirree xiyyaara Chaayinaa ofirraa ugure. Inni uguruu osoo hin taane har'a inni ugure daldala jira jechuudha. Guyyatti balallii 30 meeqa godhan. 30 immoo 300 wayii godhan Chaayinaatti. Ilaa ammaa kanaan dhaabne hin barbaadan jechuudha. Dhibicha baay'ee barbaada mootummaan kenna. Uummataan fixuuf na fakkaata waan isaan hangalle. Akkas jechuudha kabar balallii xiyyaara ofirraa dhaabne jechuun dhibicha barbaadanii jiranii jechuudha. Homaan rakkoo qabu homaan hin godhu kan jedhu sodaa hin qaban jechuudha. Gaarii miti uummata irraa neetworkii cufaa uummanni odeeffannoo koronaa vaayirasii irraa bilisa warri baadiyyaa quban qabu intarneetiin hin jiru warri magaalaa quban qabu warra televezyiinii ilaalu malee qabamuu dhabuu isaan mootu namatti batuun qabu bilbilli hin jiru. Rakkoo guddaadha mootummaanis qaama isa ilaallatu waan kana odoo fuudhee jennaa siyaasa keessa galuu baannullee karan isiniin jedhaa
turtiin irra Jaafar wajjin goone kana fakkaata. Jaafar isinitti qoosaa pirankii hojjeta yeroo hedduu haasofni isaa haasawa qoosati waan ta'eef hedduu amanuun hin barbaachisu. Kan isarraa hafe mootu arguudhaaf deemna isin jedha. Reedii Adamtuu like share subscribe gochuu hin irraanfatina. Isin kabajaa isin jaalladha ilmaan Oromoo fayyaanaa ta'a. Immoo sagantaa wayii samoona qabadhee isiniif dhufa asoosama waa'ee jaalala keessatti miidhamuu asoosama dhugaa jechuudha. Waan namarra ga'ee bifa asoosamaatti isinii jijjiire miidhaa jaalala biyyaatirra hanga sadarkaa biyya arabaatirra hanga lubbuu dhabootitti jedhu wayii qabadhee isiniif dhufa. Hangasii qophii keessaniin na eegaa isiniin jedha. Fayyaanaa ta'a nagaan bulaa.